waliigalteen dhukaasa dhaabuu eega mallatteeffamee ji'a tokko booda humnoota finciltoota Tigraay dhibba keessaa harka 65 adda waraanaarraa deebi'uu isaanii ajajaa olaanaa akka ta'an Jeneraal Taaddasee Warrada ibsanii jiru. Humna keenya toora waraanaarraa adda baasuu fi bakka biraatti jijjiiruu jalqabneerraa harki 65 adeemsa kana keessa darbanii bakka murtaa'eetti ce'aniiru jedhan Jeneraal Taaddasee Warrada sanbata darbe oduu gabaastotaaf akka ibsanitti. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed hooggansi Tigraay kaampii waraanaa federaalaa irratti haleellaa raawwate jechuun himatanii bara 2020 waraana gara naannichaatti ennaa ergan aangoonni Tigraay ji'ootaaf bulchiinsa giddu galeessaa kan mormaa turan. Wallabdeen adda bilisummaa uummata Tigraay fi humnoota deeggartoota Dr. Abiy kan milishoota naannoo fi waraana Eertiraa of keessaa qabu dabalatee du'a lakkoofsaan hagana hin jedhamne kan geessise yoo ta'u namoota miliyoona 2 ol qe'ee isaaniirraa buqqisuu akkasumas 100,000 kanneen lakkaa'aman immoo qarqara afaan beelaan ga'uunsaa ibsameera. Ammallee humnootii nagaa hin barbaannetu naannoo keenya keessa jira ka jedhan Jeneraal Taaddaseen hanga balaan gama sanaan dhufuu hir'atutti loltoota keenya dhibbatti hin hiikkachiisnu jedhaniiru. Loltoonni keenya meeshaa waraanaa gurguddaa walitti qabuun naannoo tokko keessa kaa'uu jalqabaniiru jedhanii yeroo ammaa to'attoonni yookaan taajjabdoonni addunyaa lafa sanarratti hin argamne jedhan. Gargaarsa gara Tigraayitti erguu ka jedhu wal waraansa waggootii 2 namoota lakkoofsaan hagana jedhamee hin ibsamne galaafatee rakkoo namoomaa hammeesse xumuruuf dhimma ijoo waliigaltee tolfamee ture jedhaniiru. Tigraay yeroo waggaa tokko caalaaf addunyaarraa adda baafamtee ka turte yoo ta'u hanqina qorichaa yookaan dawaalee hamaa ta'ee fi qaqqabummaa elektiriikii daangeffame akkasumas tajaajila baankiif quunnamtii daangeffametu ishee mudatee jira. Bara 2020 magaalaa Aksuumitti dhumeensi seeraan alaa loltoota Eertiraatii fi Itiyoophiyaatiin sibiilota irratti raawwatame ajjechaa jimlaa fi kan saamichi bal'ina qabu itti raawwatamedha. Namoonni dhibbaan lakkaa'aman akka du'an dubbatu jiraattonni. Hiyaab Gabratsaadiqee namoottan ajjechaa sanarraa afan keessaa tokko. Akka namoottan hedduu Itiyoophiyaa keessa jiranii gidira hawaasni isaa waggoottan 2 argee fi akka itti gaafatamummaan jiraatu barbaada. Waliigalteen Afrikaa Kibbaa keessatti ji'a Sadaasaa keessa mallatteeffame xumura wal waraansaa agarsiisuu danda'a. Haa ta'u malee yakka waraanaatiin wal qabatee komeen jiru as ba'aa jira. Ji'a Fulbaanaa keessa Komishiiniin Qorannoo kan Mootummoota Gamtoomanii akka jedhetti mootummaan Itoophiyaa beelessuu akka meeshaa waraanaatti fayyadamee ture. Humnoonni Eertiraa shamarran Tigraay dhimma quunnamtii saalaatii fi itti fayyadamanii turan. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dabalee jedhetti humnoonni Tigraay tooftaa akkanaatti hin fayyadamne. Garuu naannoo Amaaraatii fi Affaar keessatti bakkaawwan to'atanii turan keessatti dirqiin gudeeduu dabalatee yakka waraanaa raawwachuudhaan himatamu. Namni nageenya isheetii fi jecha maqaan ishee jijjiirame maqaa Habtaam jedhamuun waamamtu yommuu humnoonni Tigraay mana ishee isa naannoo magaalaa Laalibalaa jiru seenan dirqiidhaan akka ishee gudeedanii fi ulfa ji'a 7 akka turte himte. Loltoonni ittuu ulfa ta'uu ishee beekanii bakka dhugsaatti geessuudhaan wixata amma sanbataatti akka ishee gudeedaa turanii himte. Itti dabaluudhaanis mootummaa naannoo dabalatee hedduun ni baqatan. Seerri hin jiru ture. Namoonni dadhaboon magaalicha keessaa bahuu hin dandeenye. Anis waanan ulfa ta'eef deemuu hin dandeenye. Haati koo iji isaanii hin argu jettee jirti. Gareewwan lammanuu dhumiinsa raawwachuu isaanii kan ibse dhaabbanni mirga namoomaatiif falmu Human Rights Watch sochii duguuggaa sanyii dhalattoota Tigraay irratti raawwate galmeessuu isaa beeksise. Tigraay keessa waan miidiyaanii fi sochiin dhaabbilee mirga namoomaa hin jirree fi qorattoonni sarbiinsa mirga namoomaa Tigraay keessa seenuu akka hin dandeenye gabaase. Laatiitiyaa Baadeer gaanfa Afrikaatti daayirektera dhaabbata Human Rights Watch. Erga waliigalteen nageenyaa mallatteeffame asii gargaarsi namoomaa akka Tigraayin seenaa jiru dubbatanii jiru. Xiinxalaan dhaabbata idilee addunyaa Crisis Group jedhamu William Davison waa'ee waliigaltee nageenyaa ariitiidhaan hojiirra oolaa jiraachuu isaa VOA'dhaan gaafatamanii gadi fageenyaan ilaaluudhaaf rakkinni akka jiru himan. Deemsa adda waraanaa wal waraansarraa walaba taasisuu, wal loluurraa walaba taasisuu agam gara fuulduraatti akka tarkaanfate guutummaatti ifa miti. Kana jechuun immoo waliigalteen sun laamshaa jiras jechuu miti.
deemsi kun agam ulfaataa akka ta'e agarsiisuun malee. Aanga'oonni Tigraay irra deddeebi'anii Federeeshinii Itoophiyaa keessaa bahuudhaa fi akka sirna hiree ofiin murteessuu hawwan dubbachaa turanii jedha gabaasni Henry Wilkins VOAdhaaf qopheesse kun. Oromiyaa keessattuu godinaalee Wallaggaatti akkuma hammaatteen itti fuuftee jirti. Aanaa Kiraamuu gantoota 19 keessatti uummanni guutumaan guututti buqqaanii gara giddaa ayyaan galuu kominikeeshiniin aanichaa himu. Akkasumas gandoota giddaa ayyaan keessatti haleela raawwateen uummanni ganda guttinii fi andoodidichoo irra buqqa'uu himan. Baqattoonni isaaniitti baay'achuun deeggarsa gochuun humna aanichaatiin ol ta'uu dubbata. Agammaa dhaabbileen deeggarsa kamuu isaanii dhaqqabnee jedhan lakkoofsi namoota ajjeefamanii ammaatti beekuun ulfaata ta'us miidhaan uummata erga'ee garmalee guddaa ta'uu hima Lamaayyoo dhufeera. Haleellaan ture magaalaa hangar guutee kan jedhamu jira aanaa keenya jaladha. Achi keessatti waraanni ture sabaaf sablammiin achi keessa jiraata. Waliigala sabaaf sablammii gosa adda addaatu achi keessa jira. Oromoon jira, Amaarri jira, Tigreen jira. Sana gidduutti waraanni sun kan baname waraana humna addaa Oromiyaa fi hidhattoota Amaaraa duukaadha. Sanarraa ka'uudhaan immoo rakkoon uumameera. Duraan uummanni kun waliin jiraataa yoo turetti finxaallee saba kamiyyuu kan ta'an irraati eegaa ture, nageenya isaa eeggachaa ture. Amma garuu guyyaa sanarraa kaasee waliigala Oromoo kan ta'e mana keessa kan jiru, magaalaa sana keessa kan jiru bifa waraana sabaatti jijjiiramuudhaan ajjechaan jumlaadhaan gaggeeffame. Uummanni jumlaan ajjeefame kami? Uummata Oromoo. Kan nama ajjeesu kun eenyu? Hidhattoota Amaaraati ka. Ka'uma waliin jiraachaa turan moo naannoo Amaara irra ce'an? Kanuma waliin jiraachaa turanii amma odeeffannoo qabnuun kan iddoo biraatti hidhatanii itti makaman jiru nuun jedhu bal'inaan garuu namoota akka maatiitti hojii jiraachaa turan gidduutti dhakarraa kana jechuudha. Waraanni kun amma yeroo dheeraa fi himamaa jira. Uummanni buqqa'uun, uummanni ajjeefamuun haalli uummati keessa jiru maal fakkaata yoo isan ilaaltan? Ammatti haalli uummanni keessa jiru rakkisaadha. Egaa kana jechuun namatti ulfaata. Rakkoon kun baay'ee rakkoo ulfaataadha. Qeerraa buqqa'uun, du'uun rakkoo hamaadhaaf saaxilamu keessa nama geessisee jira. Maddi rakkoo kanaa maali? Tureera. Tuttuqqaan kun tureera. Lafarra rakkifamaa ture. Gama uummata Oromootiin hidhattoonni Abaaboo Shanee bosona jiran yeroo adda addaatti waggoota lamaan kanarraati kaasanii uummata Amaaraa aanolee kana keessa jiran yeroo tokko tarkaanfii irratti fudhatu. Boodarraan bifa haalootiin isaanis kaasaa turanii haaloo keenyan baafannaa tarkaanfiin fudhanne jaan keenyan ba'aa kan jedhu haaloo kuufannaadhaan kan ka'ee irraati kan maddeedhannee siin fudhanna. Kallattii adda addaatiin egaa namni xiinxala dhuunfaasaati waan adda addaa kaasa jechuudha. Waan dhimma babal'ifannaa lafaa wajjin kan wal qabatus fedhii xiinxaleeyyiin Amaaraa dhuunfaa isaaniitiin qabanis of keessaa hin maddisiisu. Uummanni Amaaraa kan dubbifnee humna nageenya naannoo Oromiyaatti waraanurraa banee nu miidhu jira jedha. Kan waloluu jiru eenyu? Walitti bu'iinsi kun walitti bu'iinsa finxaaleeyyiin Amaaraa uummata keenya irratti tarkaanfii fudhataa jirudha jenna nuti. Oromoo iddoo adda addaatti jiru kana irratti tarkaanfii ajjechaa jumlaa irratti fudhatee amma sa'aatii ammaa kana irratti ija laalluun duguuggaa sanyii waraana sabaadha jechuudha. Yaa'u qaamni nageenyaa tasgabbeessuudhaaf gidduu galee yeroo adda addaatti yaalii godheera. Inumaayyuu immoo kanarra darbanii isaan immoo qaama nageenyaa keenya irratti iddoo adda addaatti tarkaanfii hadhaa fudhatan. Amma aanalee kan keessatti tasgabbii fiduu fi humni nageenya mootummaa kan naannoos ta'e kan federaalarraa namoonni bobbaafaman jira? Amma bobba'eera. Amma kunoo sa'aatii ammaa kanallee waraanni mootummaan erge karaarra jira, hin qaqqabiin jira. Garuu waraanni raayyaa ittisaa magaalaa hangar guutee sana galeera kaleessa. Erga waraanni sun galee ammatti fooyyee qaba. Waraanni akka duraa sana miti fooyyee qaba. Garuu jarri kun ammallee lafa waraanni jiru raayyaan ittisaa jirurraa xiqqoo lafa waraanni hin jirretti baqatanii ammallee yaalii tarkaanfii ajjechaa fudhachuu itti jiru. Waraanni garuu ammallee duumaan galaa jira. Ammas galaa jira. Karaarra jira. Dubbii himaan adda bilisummaa Oromoo Bolamii Gammachuu gabaasa saabaa jiraniin namoonni saba Oromoo ta'an 29 humnoota finxaaleeyyii Amaaraa ittiin jedhaniin ajjeefamuu himu. Dhibba darbe godina Wallaggaa Bahaa aanaa Kiiramuu gandoota akka Lalistuu Somboo, Caffee Soorumaa, Haaroo, Deedeemmoo addatti magaala Kiiramuu kan magaala guddittii aanichaa taate keessaatii lammiilee nagaatti yeroo humni federaalaa fi humni hidhattoota finxaaleeyyii Amaaraa yeroo isaanitti lammiilee nagaa ajjeesaa turan maatii fi jiraattota irraati odeeffannee argannees kanatti deemaa ture. Kun lafa babal'ifachuudhaa fi qabeenya saamuudhaan kan waggootaaf ture amma immoo gara
gaafa jimaata darbe godina Wallaggaa Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa magaalaa Angarguutee akkasumallee bakka Andoodirichoo yookaan ganda dhakaa jigii toora sanarratti hammas humni xiinxaliyyii kun kan mootummaa federaalaadhaan leenjifamanii ga'oomfamaniiti hidhatanii jiran dhumaatii guggaa sanyii uummata Oromoo addaan qoodee jalqabametu achittis raawwatee jechuudha. Kana waliin wal qabatee gaafa sanbata duraa darbee yookaan muddee 3 humni kun Oromoo mana manatti addaan baasee kan inni ajjeesaa ture. Namoota hangamiidha ammaatti kan adda baasuu dandeessa? Daataan of harkaa qabuun namoota 29 kan daataa of harkaa qabu.